Facebook keessan update godhaatii wanta haaraa tana itti fayyadama abbaan barbaadan jechuudha. Fireemaa fi akkasuma yoo fakkeenyaaf baga ittiin si jechuu barbaadan akkasuma ammas waa'ee yookiin ammoo waa'ee jaalallee nama jaalattan wantoota garaagaraa yoo maxxansuu barbaadanii ofii isaatii Facebook ni jechuudha kan edit nu godhe fakkeenyaaf guyyaa dhalootaa ta'uu yookiin ammoo maqaa walumaa galatti waa'ee jaalala ibsuu fi akkasuma wantoota garaagaraa jechuudha. Fireeman adda addaa kan qabu jechuudha. Waan hedduu as keessaa waan isin itti gammaddan hedduutu jira footoo bareechee isin hojjetuudhaaf. Kuni waan Facebook ni kampaanii Facebook ofii isaatii ofirratti hojjetedha jechuudha. Tari'aan Facebook ni kabira fidee finfinnee Facebook kabira irratti ilaalla jechuudha. Yoo Facebook ni keessan hin qabaanne update godhatan yoo updatein kan hin finne ta'e beta qofatu fidaa jechuudha. An beta fayyadama waan ta'eef Facebook kabira kan beta ta'e programma kan normal irratti ilaalee hin jiru jechuudha. Kan isinitti hin kijibu beta qofa ta'uu danda'a. Beta maalin jechuun keessan dhoolu beta jechuun Facebook makana update godhatanii akka ammatti maamila dhaabbataa jechuudha. Beta jechuun amma durallee turtuutu akka barsiiseetiin jira garuu namoota hedduu achirratti isin rakkisee ture. Video kana keessatti yoona dheerachuu baatee dafee isin agarsiisa. Betaallee akkamitti akka godhatan jechuudha. Facebook applicationonni beta godhachuu dandeenyu WhatsApp, Facebook lachuu jechuudha. Lite fi guddaallee jechuudha. Normaaltichallee kanneen jechuudha warri beta godhachuu dandeenyu. WhatsApp illee akkasuma Facebook illee jechuudha. Kanaafuu betaallee warran godhatin isin agarsiisa jechuudha. Gabaabsee akkasuma ammallee warri beta program full isin jedhellee isin agarsiisa jechuudha. Haga dhumaatitti yoona waliin turtan wantoota haaraa kanallee kaayini nuu fide kanallee isin agarsiisa jechuudha. Garuu dafee isin agarsiisa qalbiidhaan na jala na hordofaan isin barbaada. Ani abduudha. Abduu moobaayilaa birraa'ee haga dhumaatitti na waliin turan isin jedha. Arra ka asirratti dhufe garuu YouTube channel barumsaa kan sandaqaa abbaa gadaa bareentoo ka jedhu sandaqaati guddisa reefuun tana video ajaa'iba ta'uu gadhiiseetiin jira. Video ajaa'iba achirratti maxxansee jira. Abbaa gadaa bareentoo irratti video sun akka isin dabarre profaayila keenya fuuli isaa jechuudha. Qaama guutuu akkana dhaabbanne irra kaachuu fireema adda addaa warqii fi fireema jaalalaa kan dhalaa kan dhiiraa hunda garagaratti jechuudha. Waan nuti barbaanne fireema kuma oliin faayamee kan jiru application suni agartanii jirtan warri daawwattan hedduutti gammadanii jirtan dhaqaatii namni laala isin hin dabrin isin jechuu barbaadeeti YouTube channel kana irratti miti kaan irratti jechuudha. Haga dhumaatitti na waliin tura. Tole hayyee kara screenatitti dhufeen jira. Mee jalqaba irratti waan application Facebook ni kenna haaraa nuu fide kana irratti itti deebina booda isin agarsiisa akkamitti beta godhan warra jiru warra beta hin godhatiniif jechuudha. Warra isin akkamitti akka beta godhan hin beenen isin agarsiisa jalqaba irratti jechuudha. Anamma Play Store irra seena Facebook Lite ka jedhu diqqashoo san jechuudha. Isiisan gabbuusa isin agarsiisa Facebook Lite jedheetiin kataba Facebook Lite. Facebook Lite tun diqqashoo isii jechuudha. Fuula duratti addasiisinee maal goona beta katabna korboo keessatti jechuudha. Facebook Lite katabe booda fuula duratti beta katabee haala kanaan sarchi godhaa jechuudha. Akkuma agartan kana Facebook Lite beta godhee korboo keessatti sarchi godhaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Amma beetaan godhanne kun normaal taatee naa dhufte irratti hin gattu qabee fakkeenyaaf beetaan aan taana jechuudha. Isin tana jechuudha amma Facebook Litein isii tana kun gizee irratti gattu kun haala kanaan naa dhufa normaal jechuudha. Jala kanarra oloofemee beetaa jala kanarra jira. Beetaa yeroo hundaayyuu jala kana jechuudha. Bira gadda barseensiyaa. Beetaa kuno arma jirti jechuudha. Join isi amma join tana jechuudha. Yookiin ammoo ayameen isin fiddi yookiin join tana isin fiddi jechuudha. Duuba maaliin godhaman join godha. Beta galmaa'uu barbaada jechuudha. Beta godhuudhaaf galmaa'uu barbaada. Join godhe jechuudha amman. Join irratti tuqa ammallee. Eega haala kanaan join godhe kuno akkuma agartan kana amma join beta naaf galmaa'aa jira jechuudha. Nin eeggadha. Daqiiqaa hagam daqiiqaa 20 30 guyyaa takka saa 24 haga ta'e haa ta'u jechuudha. Hin eeggannaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo tana agartee nagalmeessuudhaa fi naa qabatee jira jechuudha. Kuno naaf ta'utu jira ka hin eeggadhaa jechuudha. San booda kuno bakka tana xumuree beetaa ta'uu isaa maal naafida update na gaafataa jechuudha. Amma ani ka isin agarsiisuudhaaf waan ta'eef daqiiqaa haga inni naaf fudhatu kana eegeetiin isinitti deebi'aa jechuudha. Amma beeki beetaan taade yeroo beetaa ta'e maal naa ta'a bakka kanatti beetaa ka jedhu xumureeti gubbarratti ammoo update ka jedhu na gaafataa fuula duratti beetaa fidee update na gaafata jechuudha. Amma hin jiru mire kanaafuu turee walitti deebinamee daqiiqaa 20 ta'e 30 ta'e yoo guyyaa tokko na fudhate illee jechuudha. Amma mee Play Store irra seenna ammallee asirratti Facebook Lite beta kuno asirratti katabe jechuudha. Tolaayyee kuno update na gaafatte amma beta taate na fakkaata. Beta kuno amma beta naaf ta'ee jira. Amma maali duuba beta na ta'ee jira update godhu qofa jechuudha.
yeroo isin beektaa gootan dafee update isin gaafata jala kanarra yoo dhufne bakka reefu sanamma liiviitu jira reefa asitti kunoo join ka jedhu naa fideemi amma liif naa ta'ee jira kunoo you are beta tester jedheeti haala saniin nu fidachuudha amma normally beta naaf ta'ee jira Facebook guddaa soo ta'e WhatsApp illee ta'e haaluma kanaani update godhee itti fayyadamuu qofaa jechuudha tole hayyee gaggabaabsee isin agarsiisa ka yoo betaan isin dide hoo beta program is full yoo jedhe hoo anamma akkas jedhe birna biran jiru garuu fakkeenyaaf isin fida Google Chrome irra seenna Google Chrome keenyarra eega seenne booda kan akkas jedhe isin dide jechuudha beta tester for yo Facebook ta'e Facebook yo WhatsApp ta'e WhatsApp sinifami beta tester for Facebook anamma fakkeenyaaf yo Facebook barbaade Facebook isin agarsiisuuf beekii janan dinne yo program is full isin jedheedha mee jalqaba irratti osoo asin dhufne jalqaba irratti dhiifama of duuba isin deebisa odoo asin dhufne settingii keessa seentu settingii keessa seentaniitiin settingii keessa seentanii bakka application jedhu san dhayxanii jechuudha application Play Store keessa fakkeenyaaf bakka application jedhu appis kun amma kiyas jiraami bakka application jedhu kana dhuftaniiti amma Play Store keessan clear cache clear data gootan ifaami isinif clear data yeroo gootanii haareetti akka nama Play Store haaree amma barateetti seenee update isinif ta'a jechuudha ifaami isinif kuno Play Store kanami Play Store kanarra gattuutaniiti fakkeenyaaf akka telefoona keessaniitiin wal dhabaa storage fakkeenyaaf kiyamma kuno clear data gootan clear cache jala kanarratti jechuudha eega haala saniin clear data gootanii amma haareetti maal gootan gara Play Store keessanii seentan haareetti isin gaafata jechuudha akka Play Store haaree amma gabbuu seetitti itti deebitanii ammallee beta program is Facebook beta jettanii haala amma saniin katabdanii yoo ammallee program is full isin jedhe bakka amma kana deebina bakka Google Chrome kana irra deebina akka isin harka waliin dhoyne achi booda maal gootan beta tester for Facebook yookiin for WhatsApp jettanii katabdan eega haala saniin katabdanii kan jalqaba irratti isinif dhufu kana jechuudha kan playgoogle.com jedhu kana jechuudha testing jedhu fuula duratti jechuudha playgoogle.com jedhu testing jedha kan jalqaba irratti isinif dhufu kana irratti tuuyitan eega asirratti tuuyitanii haala kanaan kunoo amma fakkeenyaaf kiyya waanin rakkina hin qabneef haala kanaan nu dhufa jechuudha keessa yoo ta'e immoo welcome jedheeti yookiin ammoo congratulation waan akkasii isinii fiduu danda'a asitti katabbii yeloo jechuudha jala kanarratti beettaa ka jedhu yookiin ammoo join ka jedhu uma fedhe haa ta'u jechuudha waan as jiru irratti tuuxanii jechuudha kiyya amman tuqamu kun maaliif taamee jira waan ta'eef rakkina waan hin qabneef jechuudha isin ammoo asirratti isinii tuuxan gariin isaa yeroo achi as tuuxan ufii isaatii otomaatika isiniif tahaa jechuudha gariin ammoo asitti akka tuuxan isin gaafataa jechuudha ifaami isiniif akka ajaa'ibaatitti isiniif galee jira warri beettaa akkami godhadhaa beettaa program is full naan jedha warri jettan arrammoo akka ajaa'ibaatitti isiniif galee jira jedheeti yaada garuu kan amma fakkeenyaaf akkaataa beettaatti gootanii kana ka waan ka beettaa dide program is full ka jedhu kana bira hin jirree fi isin ammoo yoo is keessan akkanatti isinii hin dhufu jechuudha irratti yeroo gattuuxanii kana akka kiyya kanatti isinii hin dhufu akka kiyya kanan barbaadina yoo isin dideen baana kanaafuu jala kanarratti yoo bakka tuuxan isinii fide jooyina haa jedhu yookiin ammoo ayaamiin ka jedhu haa ta'u irratti tuuxan yoo san isinii fidin akkanumatti welcome jedhee yoo isinii fide illee kan otomaatika ofii seenulleen hin jira of duuba deebitanii duuba maal gootan amma yoo as keessan gara achi keessatti asiin gara Play Store isin ergelleen seentan achumaan rakkoon qabu yoo san isinii hin fidin ammoo as keessa of duuba deebitaniitiin asirra deebitanii Facebook beettaa jettanii haala an amma katabe kanaan katabdanii jechuudha amma kunoo kiyya daqiiqaa 20 ta'eetiin naaf tahe jechuudha isin ammoo daqiiqa 30 ta'uu danda'a guyyaa takka ta'uu danda'a jechuudha ifa isiniif akka ajaa'ibaatti isinii galee jira tole hayyee Facebook ni waan haaraa maal fide Facebook irratti tuuyina fakkeenyaaf Facebook irratti tuuyina eega Facebook keenyarra seennee iddoo itti waa maxxansinu kana irratti tuuyina jechuudha asumaanu warroonni Facebook kiyyan qabne Facebook ni kiyyeessa kana warri na gaafattanii Abduu HD jedha jechuudha isa kana follow godhaati na hordofaan isiniin jedha Facebook ni kiyyeessa kana tole hayyee asirratti ni tuuyina eega asirratti tuuyine jala kana fakkeenyaaf akkuma namni yeroo footoo maxxansuutti jechuudha footoo ka jedhu kana irratti ni tuuyina yeroo asirratti tuuyine booda footoo wayii fudhanna fakkeenyaaf footoon Joohar kana yoon fuudhe footoo Joohar kana irratti gattuqee san booda gubbaa kanarra neekistetu jira mi isii irratti tuqa kunoo isa kana jechuudha wanti haareenni jala kanarra yeroo as harkiftanii kana duraan ni qaba Facebook ni hin qabu jechuudha amma fidate fakkeenyaaf amma kun kan jaalalama fakkeenyaaf yeroo kanatti irratti tuuxanii kunoo haala kanaan isinii hojjetaa jechuudha footoodha gara viidiyooti jijjiiree gabaabsee waa'ee jaalalaa itti daddabalee akkanatti isinii fide kanarratti yoo tuuyine hoo kunillee waan garagaraa
garagaraati qaba kunoo agartan kana jechuudha fakkeenyaaf amma birthday yookiin guyyaa dhalootaa wantoota garagaraa waa'ee gammachuu irratti jechuudha kunilleen haaluma saniin wantoota jaalalaatii fi happy birthday dha irra guddaa jechuudha waa'ee dhalootaa akkasuma kun ammoo 3D ni beektan jedheeti yaada 3D'n keessan gubbara jira asiin qabdan kaa duran amma ammoo as keessatti illee 3D nuuf hojjetaa jechuudha kunoo haala agartan kanaan 3D jechuun footoo rarra'aa duubaa jechuudha haala kanaan isinii fidaa jechuudha tole hayyee inni itti aanu kunoo filter ka jedhu kanarratti jechuudha qulqulleessuu footoo jijjiiruu kunoo bilaakii yoo barbaadan haala kanaan jechuudha kunoo bareechee yoo waliin gartee akka naa jijjiire akkanatti jechuudha jala kanarratti tututanii ofii isaatii otomaatika isiniif jijjiira jechuudha inni itti aanu kunis immoo fireem jedha fireemii baay'ee bareedduudha isiin tunillee fireem kunoo akkanatti jechuudha bifa garagaraatiin akkanatti jechuudha kunoo fireemii tan jaalalaallee qabdi jechuudha kunoo akkanatti baay'ee tokko bareedaadha amma footoo normaala faayoo fudhee baay'ee tokko bareedaadha jechuudha haala kanaanii itti fayyadamtu jechuudha kunoo fireem akkanaa kanneen amma footoo normaala fudhee isin agarsiisaadha footoo normaala fakkeenyaaf footoo normaala footoo normaala fakkeenyaaf mee kiyyuma kanaa fuudhu footoo normaala kiyyuma kanaa fuudhu fireem fakkeenyaaf kunoo gartee akkanatti sii fida jechuudha duuba isaatiin waan biraa galchee jechuudha akkana kalandaraa waliin kunis jechuudha akkanatti kunoo akkamitti akkasitti ka jedhu san akkanatti nuuf fidaa jechuudha filter jala kanarrallee kunoo kana godhee amma fakkeenyaaf amma footoo kiyya akkanatti jijjiiree tolfatuu danda'a jechuudha akkanatti kunoo bifa agartan kanaan jechuudha akka barbaadetti tolfachuu danda'a jechuudha bifa saniin fireemallee itti fayyadamtu jechuudha kunoo kanas yoo barbaade akkanatti nuuni agartanii keessattuu warroonni baga dhalatte waliin jechuu barbaadan haala kanaan tolfattu jechuudha san booda kunoo post akkuma footoo kaanii gootan akkanumatti isinii socho'aa jechuudha Facebook irratti yeroo bahillee akka ajaa'ibaatti irraa gammaddanii jirtan jedheetii yaada anatu ragaadha akka irraa gammaddan ani abduu mobile abbirraay hanga qophii biraatiin waliin deebinutti nagaa tura